Rambo. Galbala Rajin Raba. Exit Irra. You're not by the one, Katu? Ayeta. Jirtu. Haacaaluu wanti inni beekamuun keessaa tokko jirtuudhaan. Jiraachuun Oromoota magaalaa lakkuu keessaa guyyaa boruu wallaalna jechuun barbaada. Haati wabii hambaan Haacaaluu Hundeessaa murattuun yeroo baay'ee dubartiin waan abbaa warraa biraa deeme fuutee galmaan ga'uu irratti rakkoo nuti akka Oromootti qabnu hundi keessanuu dhibeeytan. Dubartiin jalqabaa taseenaa galmeessaa jirtu waan abbaa warraa koo irraa wareegame itti wareegame galmaan gaatan jettu haati wabii wajjin jirtiin isiidhaan baga nagaan dhuftee Dr. Qasim Awwaloo wajjin ammoo as jiraanu keessa jira Dr. Barbachuudhaan murannoon inni godhaa jiru kutannoon inni faawundeeshinii kana gadi dhaabuudhaaf waliin deemaa jiru akka laayyootti kan lakkaa'amu miti. Kanaaf Oromoonni magaalaa lakkuu yoo namni muratee yeroo hunda eventii kana iddoo tokkorraa ka'ee iddoo biraatti achirraa ka'ee inni as wajjin dhufu Oromoonni magaalaa lakkuu ammoo boru. Guyyaan dhiiraa guyyaa boruuti. Guyyaan Oromummaa ittiin lakkoofnu guyyaa boruuti. Kanaaf guyyaa boruu Oromoonni magaalaa lakkuu keessatti argamtanii fi naannawa kanatti argamtan boru sa'aatii meeqarratti? Sa'a meeqatti? Sa'a 12 irratti sagantaan kenna sagantaa harkifatu miti. Guyyaa boruu sa'a 12 irraa eegalee sagantaan kun kan gaggeeffamu waan ta'eef Oromoonni magaalaa lakkuu keessa argamtan. Oromoonni haqa jaalatan, Oromoonni dhugaa jaalatan, Oromoonni Haacaaluu Hundeessaa jaalatanii fi kaayyoo Haacaaluu Hundeessaa irra wareegame san jaalatan wanti inni godhaa jiru waan haati wabii godhaatiin jirtu galmaan ga'uudhaaf guyyaan boruu Oromoota hundaaf murteessaadha. Kanaaf Oromoonni magaalaa lakkuu fi naannoo isitti argamtan irra deebinee boru sa'a 12tti high schoolii Friedlich and Friedli High School sharp sa'a 12 sagantaan eegala sa'aatii 11 sa'a 10 irraa eegallee achi walaageenu isinin jenna. Hedduu ulfaadhaa Oromiyaa 11 nuuf jiraadhaa sagalee kana hawaasa Oromoo biraan ga'uudhaaf kabajaa olaanaa qabdanii qixannee jiraadhaaf suuraa hinan wanti hundumti keessan hordoftan yeroo tokko gamana koottaatii suuraa yaadannoo iddoo kanatti warri tishartii uffate koottaa sun booda warri aadaa uffate warri tishartii jedhan kaaduu isaatii ajaja fudhadhee akkasuma